kun reediyoo Warra Wangeelaati. Reediyoon Warra Wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa Sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti karaa intarneetaa immoo sululaan karaa www.egradio.org kan isin qaqqabu Tamsaasa Wangeelaati. Sagantaalee keenya keessatti tajaajiltoota garagaraatiin kan qophaa'an lallabaaf barsiisa sagalee Waaqayyoo walitti aansee kan isiniif dhiyaatu qo'annaa Macaafa Qulqulluu dhuga ba'insa jireenya namaa ijaaru faarfannaa garagaraa kadhannaaf kabiroonis ni dhiyaatu. Kun reediyoo Warra Wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu dhaggeeffattoota keenya fagoof dhiyoodhaa sagantaa kana hordofaa kan jirtan hundumaaf nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu jechuudhaan nagaa kun isinii dhiyeessaa maqaan koo Robsan Makooti. Torban lamaan har'aa yeroo yaaruun hafuuraa tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa inni 5ffaan qophaa'ee ture achirratti kan nu tajaajilaa ture faarfataa Addisuu Wayimaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa goonee isinii dhiyeessinee turre. Dhuma gaaffiif deebii sanarrattis gara fuulduraatti maree bal'aa Addisuu wajjin goonee akka qabannee dhiyaannu waadaa galleetu gargar baane. Egaa akkuma isin abdachiifne Addisuu wajjin maree bal'aa gooneerraa kutaa 1ffaasaa har'a dhaggeeffattu. Qo'annaa Macaafa Qulqulluu ergaa Pheexros jalqabaa irratti hundaa'ee luba Dassaleny Mangashaatiin dhiyaatus kutaa 7ffaasaa har'a isin dhaggeeffachiisna. Sagantaa keenya wajjin egaa yeroo eebbaa qabaadhaa jechuudhaan muuziqaa kanaan gara sagantaa keenyas jalqabaatti isin ceesisna. Jijjiirraa iddootti argamaa oduu gaarii lagaagamaa kaayyoo faayidaan machaa'ee ani naaga'uu danda'e jijjiirraa iddootti argamaa oduu gaarii lagaagamaa kaayyoo faayidaan machaa'ee ani naaga'uu danda'e keedansa katumorrisa sirkaadha furdaan gorsa jaalala kennama dansa hinjiroo kisa keedansa katumorrisa sirkaadha furdaan gorsa amala kennama dansa hinjiroo kisa keedansa katumorrisa sirkaadha furdaan gorsa jaalala kennama dansa hinjiroo kisa. Faarfataa Addisuu Wayimaa gara reediyoo Warra Wangeelaatti baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Addisuu guddaan gammadarras har'ammoo akka kanatti istuudiyoo keenya keessatti argamtee dhuga ba'iinsa Waaqayyo jireenya kee keessatti godhe waa'ee tajaajila keetii akkasumas ergaa sagalee Waaqayyoo keessa kee jiru dhaggeeffattoota sagantaa kanaaf hiruudhaaf tole jechuu keetiif guddaan si galateeffadha. Yeroo darbee konfiraansii keenya konfiraansii tokkummaa waldooti Oromoo Warra Wangeelaa Awurooppaa Saatiroon Daayimitti ta'e irratti achuma konfiraansii walakkaatti yeroo gabaabaadhaaf siyaasofsiisee yaada kee tokko naa laattee turte eessaa akka dhuftee konfiraansii kanarratti argamuu keetiif waan sitti dhaga'ame akkasnatti himte mee har'ammoo agara tajaajila faarfannaa kanaatti akkamitti akka dhufte dhaggeeffattoota keenyatti himuudhaan jalqabnee waa'ee faarfannaa keetii kaasna isa booddee mee attamitti gara tajaajila faarfannaatti dhufte Addisuu? Tolega anis baay'ee
waaqayyoonis dursee nan galateeffadha waan hundumaa dura carraa kanammoo kan naaf laattanii baay'een isin galateeffadha. Waaqayyoos immoo barbaade yeroo isaatti jaalala isaa taanaan guyyaa har'aa kanas iddoo kanatti dhiyaannee walii wajjiniin waa'ee waaqayyoo akka dubbannu kan godhe waaqayyoodha. Kanaaf dursa waaqayyoon nan galateeffadha. Gaaffii ati na gaafatteetti gaafan dhufu ani jalqaba yeroon gooftaa fudhadhee faarfataan ta'a jedhee yookiin immoo tajaajilaan ta'a waan jedhee yaadeen qabu. Garuu utuu yeroon waaqayyoo gara kanatti na fiduu gaafa barbaadu wantoota sagalee waaqayyoo faarfannaadhaan hin geeddarame. Faarfannoonni yeroo jalqabaa turan suni atarii har'a hawaasa keenya gidduutti yaadatamuu dhiisuu danda'u baay'een isaanii jedhee yaada. Fakkeenyaa fi akka kanneen akka faarfannaa Abbabaa Tomasgeen kanneen akka faarfannaa Feebenittaanaa baay'ee namoota kabajuu fi tajaajila daandii tajaajilaa nuyi har'a jiru kanarratti gatii guddaa kan baasan isaan warra hangafoota. Kanaafan illee kan biroon jiru faarfannaa isaaniitiin hin geeddarame yani jalqaba. Faarfannaa isaanii dhaggeeffadheen geeddaramee hawwiin faarfannaa keessa yoo jiraate iyyuu faarfachuus yoo hin jaalladhe iyyuu gara faarfannaadhaan tajaajila faarfannaatti kan nama fidu waaqayyo waan ta'eef hawwiidhaan waan itti galan miti waan ta'eef hin yaadun ture. Waamicha keegaa turte. Garuu dhiibbaa faarfannaa sun jireenya koo keessatti godheessa ta'u waaqayyos immoo utuun hin beekinii faarfannoota afaan koo keessa sammuu koo keessa qalbii koo keessa dhufuu jalqabanii. Namoota yeroo sana na wajjin turanii faarfannaa kana barreesseetanii faarfataadha ofiin jechuu barbaada siin jedhu namoonni yeroo jalqabaa akka itoo waamuu barbaada jedhanii xinnoo ishee gatii nama qeeqaniif nan sodaadha faarfannaa koodhaa kuni ani faarfannaan argadhe jedhee dubbachuun natti hin tolu gatii ta'eef akkasumatti faarfannaa namootaatti makee faarfadheetan faarfachuu jalqabe. Gaafan faarfadhu anis nan eebbifamaa. Namoonni anarraa dhaga'uufis ni eebbifamu turan. Utuman jedhu faarfannaan na keessatti guddachuu jalqabe. Anis gara sanatti guddachuu jalqabe. Maatii keessaa ka'ee waldaa keessaa immoo gara hawaasaatti adeemuu jalqabe. Namoonni baay'eenis immoo namoonni narratti hubatan immoo gara kanatti akkan jajjabaadhuuf godhaniiru. Kallattii kanaan gara tajaajila faarfannaatti dhufe. Amma akkasumatti itti seente moo yeroo sana leenjii fudhatteetu jira moo waldaan kallattii kanaan waan irratti leenjistee jira moo akkuma kanatti ofii keetiin of barsiistee gara sanatti seente? Akka waliigalaatti faarfannaanii waldaanii kennaa kana hubattee guddisuudhaaf iyyuu hubannoo akkasiin qabdu turte yeroo sana. Yeroo sana ani faarfattoonni gurguddoon jiran ofii isaaniitii gatii itti baasanii rakkina meeqaan jajjabaatu humnuma afurri qulqulluun isaaniif kennuun jajjabaatu malee waldaan hubannoo akkasiin qabdu turte isaan dura yeroo sanas xinnoo. Garuu waldaa caalaa namoonni dammaqan gatii jiranii fi kana namarraa dhaga'uu kan barbaadan yeroo dhaga'an immoo kan fayyan jiru. Ufanii dhugaa sii babuu immoo si jajjabeessa. Kun immoo na jajjabeessa. Waaqayyo immoo yeroo dhaga'uutti kadhannaa gatii baay'ee jaalladhuuf kadhannaatti yeroo koo baay'ee kadhannaatti nan dabarsa. Achi keessatti immoo afurri qulqulluun faarfannaa sanaan baay'ee na hojjeteera. Waaqayyo immoo fuula koo duratti jabaadhuun namoota yoo hin jiru ta'e iyyuu ofii Mako keessatti fuula koo duratti garan itti adeemaa jiru gatiin natti ifuu fi deeggarsi baay'ee yoo hin jiraanne iyyuu humni koo guutuu ture. Waaqayyo akkasii wajjin jiru waan sitti dhaga'amuuf kanaaf jabaattee fuulduratti adeemte. Yaadataa yeroo jalqabaa faarfannaa achi baatee faarfattu ofii keetiin barreessitee ofii keetiin qixeessitee faarfannaa faarfatte. Jalqaba ani gaafa faarfannaa jalqabee ani mana lafanitti dhaladhee mana abbaa koo jechuudha. Baadiyyaa keessatti sagantaa galgala sagantaa iddootti waaqeffatantu jira. Waaqeffannaa sana deddeebinee waaqeffadhan ture. Saatii darbee gatiin dhufuu fi mana jala rafan ture.
mana jala rafan ture badaa waa'ee fannoo waa'ee du'aa koo Kiristoos kan inni dhaggeeffadhaa naan galu loojikii wayii natti fakkaata ture isa dura garuu gaaf tokko halkan utuu rafuu utuu manni riba keessa jiru ifa guddaa tokkoon arge ifa guddaa kana keessatti laayivii bifuma mul'atu jechuudha Kiristoos utuu fannifamu utuu dhiigu utuu lubbu utuu du'u kanan argan ture ifa guddaa sana keessatti fannoo Kiristoosii mul'ata garta eeyyee isa booddee faarfannaa mata duree tokko waa'ee jaalala Kiristoosiin waa'ee du'uu Kiristoosiin waa'ee du'aa koo Kiristoosiin kan ibsu faarfannaa sana akka iskiriiniitti fuula koo duratti ilaalee barreeffama isaa ilaalee man dubbiseen faarfadhaa garuu ammarraatti yaadachuu hin danda'u faarfannaa sana barreeffama isaa tekstii isaa ilaaltee jedheetan faarfadha yeroo fannoo sana argu jechuudha mul'atatti garuu faarfannaa sana qabadhee hafuu hin dandeenye aayidiyaa isaatu na keessa jira malee ammarraatti faarfannaa sana qabatamaadhaan sagaleen ittiin gaafa faarfadhee fi faarfannaan gaafas jecha isaa sana yaadachuu hin danda'u. Waltajjii irratti baatee faarfattee saba fuulduratti? No, abjuu qaban. Okay. Faarfannaati baatee faarfattee? Faarfannaa yeroo jalqabaa ba'ee faarfadhee hundumaa yaadadhu keessaatii faarfannootanii isaan roo jedhee duraan qabu yoo jiraatanii faarfannaan jalqabattiin sabatti ba'ee faarfadhe garuu darbattee nangattu. Darbattee nangattu akkasitti naanneeftu nan beeka naanaa mana gooftaa akkatii anaaf qabdu akeeka gaarota gurguddaa dachaara kinaattis na dandeesse gaaraa naan muraattu natti dadhabdeetu asiin nageesse na wajjin boosse. Faarfannaa baay'ee ergaa cimaa qabudha. Baay'ee gaariidha. Addisuu si'a baay'ee faarfannooti kee walaloon isaanii ergaa addaa of keessaa qabu. Hiika addaallee kennuu danda'u. Na yaadadhaa faarfanni akkas jedhu namootni akkas jedhu siinis qunnameera jedhee yaada. Fakkeenyaaf faarfannaa kee keessaa tokko kaasneetu mee faarfannaan kun maal namooti waa'ee faarfannaa kanaa maal akka jedhan faarfannaa kee eenyudha reegootni mee walaloo isaa nu dhageessistaa faarfannaa eenyudha reegootni jedhu yeedaloodhaan eenyudha reegootni adda Goliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif hinaaf amarrummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbate isa kan guddanneef nu kummoosu gootni galagalchu loltuu diinota isaa nu hiyyoomsu. Eenyudha reegoonni adda Goliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif hinaaf amarrummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbate isa kan guddanneef nu kummoosu gootni galagalchu loltuu diinota isaa nu hiyyoomsu. Lafaa kana raasuuf meerreessa jira janna kayaasu aduun naabattee kan dhaggeeffatu galaana diimaa kan gargar kuutu waaqota ormaatiif kan hin jilbeenfanne coomaa mana mootiitiin kan hin sossobamne loltuu janna gaarii kutaatee garaasa beekaan akka muuse nus nu barbaachisa. Rakkina baate kan teessu gurguramu koomoo sheef kan boosu daaraan shee biliisu malee bootu asteer maali baraa kan hin kaatu nu
nusnu barbaachisa jagni ija baasu haala booji'ame harka kamuusu bineensa bosona waamee kana boomu jaabaan akka Samsoon har'a sadiiboomu eenyuun dareegoonni addaa Gooliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amalummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isaa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa sarnu hiyyoomsu. Amma faarfannaan kun walaloonsaa rakkina sitti fide qaba. Akka biyya keenyaatti haala nuyi keessa jirrutti xinnoo biyyatti siyaasa keessatti bulluqee ho'u gatii ta'ee fi yeroo itti namni dhaloonni dammaqee gaaffii babaa'isu gatii ta'eef sanaan waan wal kibeef namoota biratti itti yaadamee siyaasuma ilaalchifamee waan qophaa'e kan itti fakkaatu jiru. Garuu namoonni sagalee waaqayyoo beekan, namoonni firooma dubbii waaqayyoo qaban akka macaafa qulqulluu ta'e gatii hubataniif beeku. Egaa dhiibbaa mul'inatti argisiise hin qabu. Garuu dhoksaatti keessumatti yeroo sana bara 96 jechuudha. Yeroon suni biyya keenya keessatti xinnoo wanti warra kutaa waan baay'een jira. Gatii ta'ee fi hawaasa gidduutti namoonni akkuma kanatti immoo hiikkatanitti fayyadamanis jiru. Jireenya guyyaa guyyaa saba sanaa haala jabni sun yeroo sana keessa tureef keessa jiru kan agarsiisu fakkaata faarfannichi. Fakkaata an garuu takkaamatti yaadee hin beeku. Isa boodas lakkoofsa 2 yeroo faarfadhu faarfannaan tokko jira. Innis maal jedhaa inni kaan dursee badhaafamaa kaan immoo dorgomee gatamaa ulaagaa hunda guutaniiru dandeettiin filatamaniiru garuu waaqayyo kana keessa hin jiru waan jiru jira. Bara 97 irraa akka Itoophiyaatti akka biyya keenyaatti jechuudha. Amma yeroo sanas yeroon sun yeroo filannoo ture. Waan itti yaadamee kun qophaa'e kan itti fakkaatu namoonni baay'een jiru. Ani gonkumaa garuu kana yaadeen beeku. Waaqayyo garuu beeka jedhee yaada. Anamman yeroo sana wanta wal dorgommee fi namoonni mana waaqayyo keessatti kan amanamuun irra jiru, kan itti yaadamuun irra jiru, kan iddoon kennamuuf irra jiru qaamni murteessaan waaqayyoodha jedhee namana. Wanta namoonni ilaalchaaf yaada mataa isaaniitti hirkatanii godhan gaarii miti isa waaqayyo keessa jiru sadadhabaa fakkaatutu caala isa jedhu mul'isuuf jedheen isa mana waaqayyo keessa isa dubbachuuf jedheen yaan wantaan argu wanta mul'atu jechuudha. Garuu akka walii galaatti iddoo kamittuun hojjeta. Waaqayyo karaa tokko kan karaa gara biraatiin dubbata haala isa mana waaqayyo keessaas sekulaarii biyya lafaa keessaas gocha namoonni godhan yaade waaqayyo yoo ta'e irraa kan hafee bu'aansa akkasumaan ta'a isa jedhu qaba ergaansa. Amma gaa yeroon sun yeroo filmaatatti ta'edha namoota illee yeroo itti hidhamaa turan mini. Rakkoo sitti fideen qabu kun yeroo sana. Rakkoon yeroo sana ture rakkoo mul'inaan godhamu baay'een isaa hin jiru. Garuu guyyaa tokko na yaadadha. Yeroo sana poolisiin tokko balbala namichi tokko kilinikii keessatti faarfannaa kana dhaggeeffata ture irra deddeebisee faarfannaa kana dhaggeeffata ture dookteriidha. Poolisii waajjirri poolisii immoo naannoo kilinikii isaa sanatti dhiyoodha ture. Faarfannaa kana keessaa baasii jettee poolisiin kun hidhatteetu ittiin turte. Inni immoo xiiqiidhaaf baasuu jedhee dide. Faarfannaa isa eenyudha deeggootni? Isa booda dhattee isa itti gaafatamaa isheetti himtee wajjin dhufanii gaafatti manii jedhan hin dideenni kaasu. Isa booddee namni kuni namichi kuni siyaasaan nama akkasiiti gatii ta'ee fi kanaaf nu mormiidhaaf yookiis immoo dhiibbaa gochuudhaaf jeequmsaaf akkas godha waan jedhamu yaadanii
Isa booddee mucaan kun qabamuu qabaa jedhan namichi mucaan kun lafa inni bulu eessa akka inni jiraatu jedhamee barbaadamuu jalqabe. Ergasii namoonni sana keessatti gaafa sana dhaga'an itti hirmaatan dhugaa ba'umsa isaan dhugaa naa ba'anidha amma. Ani garuu isa kanan beekun ture mana tokkotti utuu kadhannu mana bulu tokkotti utuu kadhannu hiriyaan koo tokko jira. Mana isaatti utuu kadhannu Waaqayyo galgala kana iddoo akkasii namoonni akkasii na barbaadan hamaaf akka na barbaadan akka na dhoksu akka harkaa na miliqsu Waaqayyo natti dubbate. Hin amanuun ture isa dura. Gaarii miti dhokadhu waan akkas akkasii jedhu anamaan godhe gatiin hin qabnee fi dhokachuun irra hin jiru. Biyya koo keessatti lafa irra dhaladhetti hawaasa koo gidduudhaa eessatti dhokadha maaliif akka naa hin jettu anamaan godhe tokkoyyuu hin qabu kanan dubbadhe sagalee Waaqayyooti waan jedhu jennu hin qaban ture. Isa booda kadhannee gaafa sagaleen kun dubbatamu Waaqayyo jedhe gatii ta'eef nan amane isa kan namootarraa amaneen iddoo kan biraan dhaqee bulee gaafa sana. Buleen ganama mucaan mana sanaa qodaa yookiis immoo baaggii koo lafanii buufata konkolaataatti naa fida ture ganama. Buufati konkolaataa cufamee mucaan kun qabamuutu irra jira. Rakkoo akkasii waan akkasii uumaa jira jedhameera gatii ta'eef. Waraqaa eenyummaa ilaalaa nuun jedhanii abaluun barbaannaa jedhee gargaara isa konkolaataa keessa sana gargaara konkolaataa sanatti haasa'a poolisiin. Ani immoo nan nagaan ture. Barcuma lammaffaarran ta'a. Akka carraa ta'e barcuma tokkoffaarra kan taa'u naman beekuudha. An barcuma yookiis immoo teessuma lammaffaarran taa'ee jira. Akkasii nama baluu jedhamu beektaati isa barbaadaa jirraa jedheetu gargaara konkolaataatti namicha isa konkolaataatti ol gashu haasa'a poolisiin sun. Nan nagaa. Naannoon beeku jedhaan inni. Garuu na beeka ture mucaan sun. Isa booddee ani isin dubbanne waraqaa eenyummaan harkaa fuudhee kan namicha sana dura taa'us kan koo fuudhee dubbisee hunduma keenyatti deebisee konkolaataa guutummaa laalee nu dabarse. Nu hin deemne hin galle booddee keenyaan namoonni nu geggeessu dhufan namoonni geggeessu dhufan illee mooraa sana keessatti ittifamanii sakatta'amaa turan. Waaqayyo akka itti bira na dabarse. Kuni dhuga baay'isa. Odeeffameera iyyuu even odeeffameera namootumti biyya bulchan iyyuu dhaga'anii dhugumaa hojjedhanii wal gaggaafatanii gaddaniitti dhaga'ame lakkii dhugaa miti immoo jechuusaa dhaga'ameera namoonni na beekan na hubatan gatii jiraniif jechuudha yeroo isaan. Kuni dhuga baay'isa guddaadha faarfataa Addisuu Wayimaa. Mee kutaa tokkoffaa gaaffiif deebii keenya mee asumarratti raawwanneetu gara kutaa lammaffaatti ceenaa kutaa lammaffaa immoo torbee itti deebina. Tole galatoomii Robsan. Atillee guddaa galatoomii. Mi'a kee boodee akkamii galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamottamee na jalisa. Mi'a kee boodee akkamii galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamottamee na jalisa. Sinanoo daachaa bu'ee sinanoo gaara su'ee sinanoo laafa ka'ee sinanoo naanna ta'ee sinanoo daachaa bu'ee sinanoo gaara su'ee sinanoo laafa ka'ee sinanoo naanna ta'ee. Kun reediyoo Warra Wangeelaatii dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya itti fufa. Kanatti aansuudhaan immoo dabareen kan qo'annaa Macaafa Qulqulluuti. Koma kutaa bakka taane babada olubii keetti marmee dhuufeen goda gatii keessi deebisuuf jecha nabee jalaa gootoota kateetu na kakkabe. Koma kutaa bakka taane babada olubii keetti marmee dhuufeen goda mi'a kee boodee akkamiin galaanni na ittisa si mi'eeffadhee maqaa kee waamottamee. Ergaa Pheexroos isa jalqabaa boqonnaa tokko kaasee hamma lamaatti kan jiru walii wajjin ilaaluun keenya hin yaadatama. Kutaa sana keessatti ergamichi bakka inni nagaa gaafatu akka ta'e bakka nagaa gaafatu sanatti immoo
waa'ee eenyummaa mataa isaatii ofiisaa Phexros kun eenyu akka ta'e akkasumas immoo waa'ee eenyummaa amantoonni identity isaanii waaqayyotti amanuudhaan identity haaraa isaan argatan akkasumas immoo waa'ee eenyummaa waaqayyo abbaan waaqayyo ilmi waaqayyo hafuurri qulqulluun as keessatti caqasamuusaa kutaa adda addaatti irree walii wajjiniin ilaallee turre. Har'as itti fufuudhaanii boqonnaadhuma 1:3 kaasee hamma 13tti kan jiru walii wajjiniin ilaaluu jalqabna. Kutaan kun ergaa baay'ee of keessaatii qaba. Ergamichi waan gurguddaa kaasuudhaanii amantoota yeroo sana dubbii kana erguufii fi dhaamsa gurguddaatii dhaama. Asitti waan gurguddaa as keessatti caqasaman kana ani garuu mata duree tokko jalatti gashuudhaan akka walii wajjiniin ilaalluun fedha. Innis immoo ayyaanni waaqayyoo jireenya namaa keessatti waan inni hojjetudha. Waa'ee humna ayyaana waaqayyoo. Lakkoofsa 10 irraati akkas jedha. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sanaa raajii dubbatan fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratanii jechuudhaani ayyaanni amantoonni kun argatan guddaa ta'uusaa cimseetu dubbata ergamichi. Ayyaanni kun jireenya amantootaa kana keessatti waan gurguddaa hojjete. Amantiin kiristiyaanaa amantii kan biraatti adda kan isa godhu keessaati inni guddaanii fi inni murteessaanii waa'ee ergaa dubbii ayyaana waaqayyoo kanaati. Amantii kan biraa yommuu ilaallu wanti isaan barsiisanii inni guddaanii namni tattaaffii isaatiin namni gaarummaa gochuudhaan namni waaqa isaa gammachiisuudhaan waaqa isaa biratti fudhatama argachuu qaba isa jedhu jala muraniitu akka kanaatti barsiisuu handhuurri amantii isaanii suma kana. Amantiin kiristiyaanaa garuu faallaa isa kanaati. Maal jedha amantiin kiristiyaanaa? Waaqayyo hojii fayyina ilmaan namootaatiif waan barbaachisu karaa ilma isaa Iyesuus Kiristoos raawwatee xumureetu namootaa fi jireenya kennee isa jedhu barsiisa. Waaqayyotu hojjetee xumureetu provide godhe namaa qopheesse. Ayyaanni isa kana dubbata. Ayyaana jechuun faara tolaadhaan ilaalamu. Waan deserving goone tokko waan namni ofii isaatii naaf ta'a jedhee fudhachuu hin dandeenye tokko waan namni gatii itti hin baasin tokko akkasumatti tola homaa tokkotu waa'ee gatii itti hin baasin simachuu jechuudha. Inni kuni handhuura ergaa amantii kiristiyaanaati. Handhuura sagalee waaqayyoo isa kakuu haaraati. Waaqayyo ilmaan namootaatiif hojiin ni xumure. Waaqayyo ilmaan namootaatiif hojiin hojjete. Waaqayyo karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos waan fayyina keenyaaf jireenya keenyaaf barbaachisu xumureetu gara jireenya kanaatti nu waamuusaa handhuura godhatee kan dubbatudha ergaan wangeelaa. Sagaleen misraachoo isa kanadha. Har'ayyuu waaqayyo isa kanatti biyya lafaatti jireenya namootaatti labsa. Namni hojii Yesuus Kiristoos hojjetetti amanee fuula waaqayyoo duratti faara tolaadhaan akka inni ilaalamu akka inni fudhatama argatu isa kana labsa sagaleen waaqayyo. Sagaleen amma ani irratti dubbachaa jiru boqonnaan tokko ergaa Phexros jalqabaa lakkoofsa 3 kaasee isa jiru wantoota ayyaanni waaqayyoo jireenya namaatti godhu keessaati. Iddoo kanatti caqasamanii kan jiranii dubbisa akkas jedha. Waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin
abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godheetu nu dhalchiiseera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gaddeebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti dabartanii akka fudhattan godheera. Kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'e taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jiraattanii fi hin ta'a jechuudhaani dubbiin ayyaana Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo kuni jireenya namootaa keessatti hojii inni hojjetu tarreessa. Maal godha egaa ayyaanni Waaqayyoo kun? Tokkoffaa iddoo kana akka arginutti namni lammaffaa akka inni dhalatu godha ayyaanni kun. Humni ayyaana kana namni lammaffaa akka inni dhalatu, lammaffaa dhalachuu namaa kenna jechuudha. Namni humna ayyaana kanaatiin Waaqarraati, hafuura qulqulluurraati, yaada Waaqayyoorraati lammaffaa dhalata. Namni jalqaba abbaa isaa fi haadha isaatti fooniin dhalata. Inni lammaffaa dhalachuun inni lammaffaa garuu isa hafuurri qulqulluun jireenya namaa keessatti raawwatudha. Yeroo tokko gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama Niqoodimoos jedhamutti ergaa kana dubbate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti waa'ee barbaachisummaa namni lammaffaa dhalachuu isatti hime. Akkana isaan jedhe, dhuguman sitti hima, eenyullee bishaanii fi hafuura qulqulluutti yoo dhalachuudha baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Namni yoo lammaffaa dhalachuudha baate mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u. Akkasumas immoo sagaleen Waaqayyoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa akkas jedha. Isaan kun Waaqayyootti dhalatan malee dhiigatti yookiis fedha fooniitti yookiis fedha dhiiraatti hin dhalanne jechuudhaan waa'ee lammaffaa dhalachuu, waa'ee olii dhalachuu dubbata. Lakkoofsa 12 irraa kaasee Wangeela Yohaannis akkas jedha. Akkamitti namni lammaffaa dhalachuu akka inni danda'u yommuu dubbatu akkas jedha. Gara biyya dhuunfaa isaatii dhufe, namoonni isaa garuu isan simanne. Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaanis warra maqaa isaatti amananidha jedha. Dubbiin kun dhoksaa guddaa of keessaatii qaba. Amantii kiristaanummaa jechuun iddoo jijjiirrachuu yookaan reliijinii dhaabbii amantii jijjiirrachuu yookaanis immoo biildingii jijjiiruu jechuu miti. Amantii kiristaanaa jechuun Waaqayyo humna hafuura qulqulluutiin jireenya namaa kana isanni jijjiiru. Isa Waaqayyo hafuura qulqulluutti Waaqarraa lammaffaa deebisee nama dhalachiisu jechuudha. Inni kun dhoksaa hafuura qulqulluuti. Niqoodimoos kanatu galuu fi dide akkamittiin namni deebi'ee garaa haadha isaatti galamu akkamittiin dhalataa yommuu jedhe isa kana akka qilleensaati. Hafuurri qulqulluun hojiinsaa dhoksaansaa guddaadha. Qilleensi garamee akka inni dhufu hin beektu. Garuu yommuu inni muka raasu argita. Akkuma kanaati hafuurri qulqulluun jireenya namootaa kana keessatti warra gooftaa amananii fudhatan keessatti lammaffaa dhalachuu, Waaqayyootti dhalachuu, Waaqa hafuuratti dhalachuu kenna jedheetu kan inni dubbate. Dubbiin kun dhoksaa guddaa of keessaatii qaba. Waaqayyo karaa hafuura qulqulluu jireenya namootaa keessatti hojii inni hojjetu inni guddaanii namoonni lammaffaa akka isaan dhalatan, Waaqayyootti akka isaan dhalatan, hafuuratti akka isaan dhalatan gochuudha. Isa kana kan hojjetu Waaqayyotu hafuura isaatiin jireenya namaa keessatti hojjeta. Yo
Lallai Uftulummaa kedisi Yesusi fadabaye Ndeesin Yesusi fadabaye. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rww.tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowwarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.